qabatan keessa kamtu jira oolee kamtu jira oolee ta'e harki guddaan harki 80-90 olii hin oolle hojii irratti yoo gaafii afaanis ta'e waa'ee gaafii lafas ta'e waa'ee ofiin bulchiinsa ta'e waa'ee oromummaa national identity irratti ta'e waa'ee federalizimii ta'e sunutoon deebifamini ajandaan biraa ta'ee jedhee paartiin gaafuma nu achi jirru waggaa lamayyuu hin kenne paartiin ODP dhalatee jedhee yeroo gabaabaa keessatti waggaa tokko godhatte ammoo paartiin biraa dhalatee jedhee paartiin sun kan dhalate ammoo gaaffilee uummata Oromoo deebisuyyuu tasuma hin danda'u because koorii isaa keessatti gaaffiin isaa tokkummaa Itoophiyaa fi sirna durii waan deebisuu unitary systemii fi waan deemu waan fakkaatuuf so gaaffiin jarri itti waada seentee dhufte akkasumatti hafee ajandaa biraatti fudhatame so kan akka ilaalcha kiyyaatitti actually akkuma addunyaan jettutu namni nu argee jedha du'iinsa caalaa qotoon ta'in gubatiinsa gaaffileen kalee ka'an suni tasumaan tasatti hin deebine gaaffii paartiitti gad deebisuun sun dogongoroo natti fakkaata nan dhagaa kan mootummaan dubbatu gaaffiin Oromoo amma gaaffii aangoo yookiin kan paartiitti miti gaaffiin Oromoo gaaffii hundee ka ta'e ammallee hin deebine Oromiyaan eenyuun bulti kan jedhu ammallee ifaa miti. Hayyee tole gara Obbo Qajeelaatti hin deebi'aati. Miidiyaalee cufaman keessaa OMN isa tokko. Akka ogeessa miidiyaa tokkotti OMN akka cufamuutiif sababa bu'uuraa ta'a yookaan miidiyaalee kaan irraatii adda ta'e koontentii yookaan qabiyyee kanaaf sadaqabsiisu hojjetaa tureeraa akkamitti madaaltu akkamitti gulaaltu ofii keessan? Galatoomii ani gaa baay'ee ulfaataadha yoo qorachuun barbaachise dudduubatti deebi'anii waan baay'ee ilaaluu gaafata. Miidiyaan hundumtuu walii galatti jechuudha calaqqeedhuma siyaasa biyya sanaati miidiyaan akka nu hubadhutti miidiyaan tokko kophaatti waan adda ta'e kan hojjetu hin qabu. Miidiyaan OMN kanneen tarii kan mootummaan hoogganuu fi kan dhuunfaadhaan dhaabbatanii garagarteen tarii hooggansaan garagarteen yoo jiraate malee yookaan editoriaalii gulaallii bulchiinsa gulaallii tanaatiin garagarteen yoo jiraate malee OMN addatti wanni inni hojjetaa jiru hin jiru. Wanuma wal fakkaatu warri kaanillee hojjetaa jiru, kan mootummaallee hojjetaa jira. Even kanumti OMN eega hojjetee booda waanuma OMN irratti tarii kanaa laata rakkoo kan fide jedhamee namoonni akka yaadan yookaan akka xiinxalan nama taasisu miidiyaadhuma mootummaadhaan deeggaramu irratti illee yeroo darbu argaa jirra. Garuu maalinni taatee guyyaa sana Hacaaluu wajjin wal qabatuun walitti hidhataa jedhan egaa qorannoon fuulduratti kan gadi baasu ta'e tarii yoo taatee sanaan wal qabata ta'e sagantaa sanatti cufama malee miidiyaan sun walii galatti cufamu waan hordofsiisu natti hin fakkaatu. Cufamus immoo mana murtiitti dhiyaatee seeraan gaafatamee manni murtii irratti murteesseetu cufama malee mootummaan akkanumaan naqee balbala isaa cufuu kan jedhu kana ija seeraati warri seeraa maal akka jedhan hin beeku garuu biyyoota kan biraa keessatti kan argine biyyoota miidiyaan akkasitti cufaman kan biraa keessatti kan hubanne mana murtiitti dhiyaatee himatamee adeemsa sana keessa darbee haa cufamudhee murtaa'eeti cufama. Inni kun garuu akkanumaan jarjartiitiin tarkaanfii jarjartiitiin yaaddoo biyya irratti waa fidaa ta'e irraa kan ka'e waan godhan natti fakkaata. Tole. Gaaffiif deebii Hacaaluu Hundeessaa OMN irratti taasisee keessaa kutamee hafeera jedhamu sun tarii ajjechaa isaa wajjiniiti wanta walitti fiduu qabaa waan argisiisu ni qabaa fakkeenyaaf ergasii darbeeti kan ture miidiyaa mootummaa ETV irratti ergasii hordoftee yoo jiraate gara sanatti kan geessu yookaan gaaffiif deebii Hacaaluun OMN irratti taasisee ajjechaa yookaan du'a isaa wajjiniitiin wantoonni walitti fidan yookaan wal qabatan yookaan gahee miidiyichaa achi keessatti ni mul'ata akkamitti ilaalta? Egaa miidiyaadhuma qofa waanuma miidiyaa irratti ilaale qofaan yoo madaalee dubbadhee wanni Hacaaluun dubbate kan keessaa cite jedhanii irra deebi'anii agarsiisan suni akkatti abbaan alangaa ibse sanatti miti kan calaqqise. Ilaaleera miidiyaa adda addaarra kan miidiyaa hawaasaa irratti deemaa jiru ilaaleera. Kan mootummaa irrattis kan darbe argeera. Hacaaluu kan inni jedhu abalutu sin ajjeesa jedhee natti dhaadate jedhee waan dubbate hin qabu. Garuu si ajjeesuuti biyyaa bahi qellem Wallaggaa fi Wallaggaa Arfan irraa natti bilbilanii si ajjeesu namni si ajjeesu beekamu biyyaa bahi si dhabuun barbaannu naan jedhanii jedhe.
Egaa eenyudha kan si ajjeesu jedhee gaazexeessaan sun gadi qotee gaafachuun tarii akka ogummaatti waan nu hubatu jira. Isa booddee ilaaluun hin danda'ama. Eenyudha kan si ajjeesu, eenyu kan sitti dhaadatu, yoollee Hacaaluun dubbachuuf waakkate kun dhimma lubbuu namaa hambisuutis, dhimma nageenya biyyaa wajjinis wal qabatu, dhimma walitti bu'iinsa biraallee hordofsiisu waan ta'eef eenyu dubbadhu asitti baasii mootummaan illee gargaarsa si gochuu qabaa. Nullee si protect si gochuu yookaan wanni kun akka sirra hin geenye waan gochuu ogummaa keenyaan gochuu dandeenyu gochuu qabna jedhanii further amma ogummaa keessatti baay'ee dhummitaa lubbuu namaa yookaan miidhaa namaa xiqqeessuu yookaan wantoota gaggaarii immoo namarraa barachuu danda'u dhaamsa dabarsuudha waan ta'eef inni kun hin gaafatamne gaaffii tokko ta'e garuu Hacaaluun abaluutu natti bilbilee sin ajjeesa jedhe kan jedhuun kan dubbate akka abbaan alangaa ibsetti achirratti nagarre. Tole. Adde seenaa tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa amma fudhate haalicha tasgabbeessuutiif jecha intarneetiin biyyattii keessaa cufamee guyyaa kaleessaa sa'a boodadha. Bakkeewwan tokko tokko keessumaa magaalaa Finfinneetti kan deebi'u eegalee gama odeeffannootiin hedduunsaa wanti beekamu bal'inaatiin hin turre ibsa mootummaan karaa miidiyaa mootummaa kennaa ture irraatiin kan hafe namoonni hidhamaa turanii tarkaanfiin keessumaa hidhaa wajjin wal qabatee miseensota paartilee garaagaraa irratti raawwate ni jira. Kanneen himatan keessaa kan akka ABO, kan akka KFO paartilee gurguddoo Oromiyaa keessaa socho'aa turan keessaatii isaan kunneen kanneen eeramanidha. Kuni siyaasa biyyattii tasgabbeessuu ni danda'a. Paartileen kunneen akka isaan callisan ni taasisaa dimokiraasii biyyattiin jalqabde yookaan jijjiiramni gama kanaan dhufuu qaba jedhamee abdatame wajjinoo akkamitti ilaalta? Gaaffii sadii sun walitti hidhatee jedha. Dimokiraasii irratti akkamitti ilaalta? Paartiilee ni calqisiisaa yookiin intarneetii jettee mee walumatti qabnee ilaallee jenne kar tokkoon sagalee uummataa cufaa intarneetii jechuun amma addunyaan kan beektu nullee kan beeknu qaama keenya akka mirga ilma namaa tokkotti fudhatamee kan jedhu addunyaanis kan beektu addunyaanis kan jeeqaa jirtu addunyaanis kan irra ilaalaa jirtu cufiinsi intarneetii uummata qofa otoo hin ta'in biyyattii guutuu akka rakkoon jiru rakkoon sun ammoo harka mootummaa oli waan ta'ee jiruuf intarneet blackout godhee jira mootummaan soo isarrallee rakkoo guddaa geessee jira haasaa marii guddaa teessee jira uummannis addunyaan katti iyyaa jirtu so dimokiraasii fi intarneetii cufuuf duddaaf gara siigalee akka nama sirba deemeetiin shari'aa godhuu qabaa yookiin ammoo sirbuu hin danda'u jechuudha waan lama wal bira dubbachuu jechuudha. Gara kaaniin ammoo waa'ee paartilee opposition paartii liidarii gurguddoota akkasitti hidhuun sunillee olaatta jettee dimokiraasii farra dimokiraasiiti. Farra dimokiraasii keessaa inni guddaan tokko inni guddaan lamallee jettee fudhattee tokko intarneetii cufuuf nama mirga namaa hooggachuu akkasumas immoo opposition paartii mormituu hidhuudha jechuudha. Sunillee farra dimokiraasiiti. Dimokiraasiin walitti hin dhufuu duddaaf gara walitti deemee jira. Garuu cal'isiisaa gaafii ati jetteef tasuma hin cal'isiisu siigalee yeroo gabaabaa fi in dhukkaamsee jedha. Intarneetiin yeroo gabaabaa fi akka namni hafuura hin baafanne afaan isaanii hidhee hin jedha. Garuu namni afaan hidhee jechuun dagate jechuun miti ilmi namaa yeroo eeggataa jira yookiin gaafa afaan hiikamuuf yeroo eeggataa jira yookiin ammoo dhoohuuf deema jechuu afaan cuqqaalame yoo jedhee hafuurri gar tokkoon bahuun dirqama. Eventually ni baha haalli ammaa kuni haala ceesisuu dimokiraasii qofa otoo hin ta'in biyyattii guutuuf iyyuu dimokiraasii fi akkanumaan jiraachuun akka sirna duriitiitti ni jira. Akkasumatti itti fufuu danda'a natti hin fakkaanne. So walumaa galatti gabaabinni irratti sirna dimokiraasii walitti dhufaa yookiin ammoo biyya mootummaa yookiin biyyattii sana tasgabbeessuu danda'a kan jedhu akka ilaalcha kiyyatti yaada dogongoraadha. Addunyaanis kanuma ilaalaa jirti. Nutis kanuma dubbataa jirra. Mootummaan kun rakkoo uumame irratti akka waan soogidda naqaa jiru ibidda boba'ootti akka gaasa naqaa jirutti ilaalee jedha akka kiyyattan. Tole, hordoftoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromooti kan hordofaa jirtanii haala siyaasa Itoophiyaan amma keessa jirtuu fi miidiyaalee biyyattii keessaa haala akkamiin hojjetaa jiru kan jedhu irratti marii gaggeessaa jirra. Yaadas gaaffis yoo qabaattan nu barreessuu ni dandeessu. Mee gara gaaffii itti aanutti hin ce'aati obbo Qajeelaan OMN cufameeti kan jiru miidiyaalee jiran keessaati. Miidiyaaleen cufan biroonis kan cufaman kan akka Dimtsi Wayyaanee fi Tigraay Television jedhaman guyyaa jalqabaarra cufamaniiti kan turanii. Dimtsi Wayyaanee kan jedhu kan mootummaa naannoo Tigraayitiin gaggeeffamu jechuudha. Gara sararaatti yookaan tamsaasaatti deebi'uusaa ibsee ture yeroo gabaabaa booda. Tarii OMN biyyicha keessatti cufamuun
mootummaaf furmaata fidu ni qabaa yookaan sagantaawwan kanaan dura darbaa turan mootummaa irratti komii akka kaasan godhaniiru jedhamee kan yaadamu yoo ta'e amma mootummaaf furmaata ta'a miidiyaa kana cufuun. Ani akka ogeessa miidiyaatti kanan ilaalu miidiyaa cufuun akkuma sila seenaan kaafte intarneetiillee cufuun furmaata fida jedhee takkaan yaadamus eenyuyyuu akkasitti yaadu. Yoo dhugaan jiraate yoo dhugaan iftoominni yoo jiraate miidiyaadhuma sanaan furmaati dhufa jedhee yaada. OMN qofa miti kanneen kan biraan illee cufamanii garuu jarri kun gartee viktimiidha. Siyaasa biyya tanaa keessatti maal jedhama afaan Oromootiin viktimii ta'anii miidiyaaleen kan Dimtsa Wayyaanee soo fudhattee kan OMN soo fudhattee miidiyaaleen hawaasaa akka biraanis siyaasuma biyya sanaatu maraamartoo keessa jira. Utuu maraamartoon siyaasa biyya sanaan sirratiin kun sirrachuu hin danda'u. Mootummaan kan jedhu konsernii yookaan maayeen yaaddoo nageenya biyyaan qaba jedheetu cufa yeroo cufu. Yaaddoon nageenya biyyaa sun tarii akka inni yaadutti akka ogeessa miidiyaatti miidiyaadhuma sana banuudhaan waan dhugaa ta'e agarsiisuudhaan kallattii iftoomina qabu dhugaa baasuudhaan fakkeenyaaf rakkoon qaqqabe maalirraa madde dhugaan akkanaa seeratti dhiyaateera qulqullaa'aa jira. OMN kan tamsaase sana ofiisaatiin deebisee akka sirreessu. Ofiisaatiin dhaamsasaa waan dogoggore sana kanan akkas jedhe yoo dogoggoradha ta'e jechuudha. An dogoggora waan kana hidhee kanan himuu qabu. Inni qorannoo mootummaan gaafa baasuun ilaalla. Garuu yoo mallee dogoggoreera ta'e dogoggorri kiyya kana bakka kana akkas jedhe kun dogoggoradha kana sirreeffadha jedhee himuu qabaa jechuudha. Miidiyaan kan biraa kan Dimtsa Wayyaanees akkuma kanaa jechuudha. Garuu amma waa'ee dogoggoraa waa'ee qabiyyeen rakkoo ta'e fideetu hin taane bu'aadhuma siyaasa biyya sanaati. Miidiyaa cufuun garuu hin hammeessa. Maaltu hojjetamaa jira miidiyaadhaan dudduuba. Bor immoo ba'uunsaan oolu. Ammayyuu ba'aa jira kallattii adda addaatiin wanni lafarratti ta'aa jiru jechuudha. Waan dhokatu hin qabu. Addunyaan keessa jirru addunyaa yookaan jaarraa odeeffannooti. Odeeffannoon karaa kamuu ba'uu hin danda'a waan ta'eef uummata odeeffannoo argatu sana waan dhugaa waan haqa qabeessa ta'e itti argisiisuuti moor deemokiraatawaa ta'a malee cufuudhaan furmaanni dhufu hin jiru. Itti amanee cufayyuu jedhee yaaduun al tokko murtee siyaasaati waan kontiroolii siyaasa biyya sanaa to'achuu yeroo dadhaban rakkoo keessa yeroo galu mootummaan kana godha jedhee yaada. Tole asumaan hordoftoonni keenyas hubannaa waa'ee kana akka argataniif jalqaba irratti kaasnee osoo ibsa irratti kennine jedhee kan hin yaadu. Qabiyyee yookaan gaaffiif deebii miidiyaan kamiyyuu ni taasisaa. Gaaffiif deebii taasisee guutummaatti miidiyaan hin dabarsu. Qabiyyee sana keessaa kutuu fi kutuu dhiisuu gama gulaalliitiin akkamitti ilaalta gabaabsitee ishee kana osoo hordoftoota keenyatti himte. Kutuu ni danda'a, dhiisuu ni danda'a miidiyaan kan jedhu. Mirgi sun immoo kan eenyudha kan jedhus itti dabaltee soo kaasta. Gulaalliin obviously ifadha waa tokko ogummaa ammaa barbaachise kutuu hin danda'u taanaan nama abbaan fedhe karaa gubbaa dhaabatee kaameeraadhaan waraabaa oolee qilleensa irra oolchuu danda'a jechuudha. Waa sadiif kutama wanni citu tokko dhimmoota sadii.